Nagaa Waaqayyoo isa jiraataa qixa gola mana safara haala keessa jirtan hundumaa keessatti daddabalee isiniif haa baay'atu. Jaallatamoodhaa fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa akkam jirtu gooftaan kabajamoo Waaqayyoon eeggamee gargaaramee nagaa guddaa irraa kan ta'een qaba. Hundumti keessan baga gooftaadhaan eeggamtanii baga gargaaramtanii baga ayyaanni eegumsa araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif baay'ate isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa YouTube chaanaalii koof warri haaraa taatan subscribe naaf gochuudhaan maatii koo naaf taadha. Sagalee karaa kana darbu immoo dhaggeeffadhaatti eebbifamaadha. Walaloo gaggabaabaa walaloo hafuuraa jechuudha. Akkasuma sagalee Waaqayyoo akkasuma gorsa dhuga ba'umsa garaagaraa YouTube kootirraa argachuu dandeessu. Walii wajjiniitiin sagalee Waaqayyoon hirmaannaa Waaqayyo akka nu gargaare ayyaanni Waaqayyo kan nuuf baay'atetti YouTube koo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Sagalee karaa kana darbu immoo dhaggeeffachuu keessanittidha kan ani gammadu caalatti jechuudha. Tole egaa guyyaa irraa immoo qabadhee gidduu keessanitti kan inni argame walaloo gabaabaa tokkodha. Maaliif badee qulqullummaanii jedha. Maaliif badee qulqullummaanii? Kallattiidhumaan gara walaloo kootan isin dabarsa. Maaliif badee qulqullummaanii taanee dhaloota baraan bitamanii bara bituu dadhabnee maaliif fooniif abboomamne bara bituu dadhabnee maaliif fooniif abboomamne maaliif taanee akkasii hafuurran jalqabee warra xummuru foonini maaliif taanee akkasii hafuurran jalqabee warra xummuru foonini. Itti waamama keenya dagannee maaliif taane warra of hin argine itti waamama keenya dagannee maaliif taane warra of hin argine maaliif jiraannee jireenya gadhiisii sumnee leellifnaa afaaniin boolla buusnee qonnee awwaalla obboleessa keenya jaalala dhiisnee jibba firoomfanne afaaniin walitti kuullee maaliif garaan wal qoonne maaliif garaan qonnee boolla wal buufna. Akka qaayin taanee haadhoo keenya galaafanna akka qaayin taanee haadhoo keenya galaafanna. Of arguu dadhabnee waliin maknee maaliif jiraanna burqaa tokko keessaa hin waraabamaaree boruuf qarruuni gooftaa lamaaf jiraannee in argannaaree jireenya abdachiifamne gooftaa lamaaf jiraannee in argannaaree jireenya abdachiifamne. Ijoollee ifaa jedhamnee waamamne maaliif jiraanna dukkana keessaa qooda wal gorsinee wal deebisuu hojii godhanne wal salphisuu kanaaree kiristaanummaanii kanaaree jireenyi. Faarfataa ofiin jechisiisnee maqaa gaarii moggaafannee ijji hojii isaa garuu takkaa nurraan argamne lallabnee wal harkaa fuunee waacillee garuu maal bu'aa qabaa yoo isatti hin jiraanne. Raajii dinqii gochuunis homaa miti haa deebinu koottaa qulqullummaatti. Inni nu waame akka ta'e qulqulluu maaliif dagannee akka taane mana qulqullummaa isa salphaatti dhufnee gatiitu nutti ba'e maaliif ayyaana Waaqayyoo gatii dhabsiifnaree maaliif ayyaana Waaqayyoo gatii dhabsiifnaree. Yoo hin qabaanne hojii gaarii maaliree amantiin keenya yoo nurraan mul'anne ijji hojichaa jaalala faarsinee ofiif immoo jibbina dhiifama labsinee ofiif immoo haaloo baanna maaliree bu'aan amantii keenya maaliree bu'aan amantii keenya. Akkanatti ta'aaree mo'achuun barichaa koottaa hin deebina nuuf wayya qulqullummaa isatu simboo keenya isatu gara jireenyatti nu geessa isatu simboo keenya isatu gara jireenyatti nu geessa. Qulqullummaan miti dhiqachuu dibachuu uffata jijjiiranii uffachuu lakki akkas miti qulqullummaan jalqaba waan hundaatti Waaqayyoon sodaachuudha. Halaalummaa baqatanii cubbuutti hadda ba'anii Waaqayyoof jiraachuudha. Waacillee haalleluuyaa jennee faarsinee lallabnee iddoo aarsarraa horsinee maqaa wal balleessina cillee itti dibaa haaloo baachaa obboleessa ajjeesaa kanaaree qulqullummaan gubbaa keenya bareeda akka boolla awwaalchaa garuu hin qabnu barbaacha garuu hin qabnu barbaacha. Didee baqate Yoosef halaalummaa alaalatti argee abjuusaa ganamaa yaadatti qabate Waaqayyo yakkee ofiisaa xureessuu jibbee Waaqayyo yakkee ofiisaa xureessuu jibbee. Har'a meeqatu jira kan foossaatti hir'isee gooftaasaa yaadatu ofirratti
Cooma mana mootii didee Daani'el dhaloon dhifama. Cooma mana mootii didee Daani'el Waaqayyoof jedhee filateeraafuu dhaloonni akkanaa har'as nuuf haa ka'u. Kan akka Phaawulos wangeelaaf kan jiraatu gatii baasee isa kan lallabu isattis jiraatee isaaf kan jiraatu dhaloonni akka Phaawulos har'as nuuf haa ka'u. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu eebbifamaa.